Dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin hagam sagantaa keenya guyyaa har'aa sagantaa lammaffaa dhimma dambalii jaalalaa jedhu irratti kana guyyaa har'aa marsaa lammaffaaf dhiyaannedha. Namoonni hedduun yaada keenya yookiin immoo torbee darbe keessatti keessumaanuyyuu sagantaa keenya akka jaalattan hedduun keessaan nu barreessaas turtan galatooma. Akkuma kanaan namoonni hangammaa keessumaan karaa YouTube chaanaalii keenyaatti share like akkuma kanaan subscribe gochuus hin dagatina jechuunis akkuma kanaan yaadota keessan yaadota qabdan achi jalatti nu barreessuu yookiin immoo karaa keessaatiin nu qunnamuus hin dagatina. Kanaaf dambalii jaalalaa irrattis ammoo sagantaa keenya sagantaa keessumaanuyyuu irratti dhiyaattanii yaada keessan qaamaanis yookiin yaadanis yookiin bilbilaanis dabarfachuu dandeenya. Kanaaf sagantaan keenya guyyaa har'aa akkuma beekamu jaalala keessatti dhiira moo dubartiitu irra hinaafaa ka jedhudhaan jalqabni sagantaa keenya. Itti aansuun ammoo dubartiin erga nama tokko jaalattee dubartiitu dura jibbamoo dhiiratu dura jibbaadha. Sagantaan keenya isa lammaffaa hanga xumura sagantaa keenyaattis nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Zaire ke duga fakata halkan natti jabata na amani amma baatulle nama fete. Jaalalli yeroo baay'ee namoonni hedduun wal jaalatan garuu erga wal jaalatanii boodatti namoonni hinaaf dubartiidhatu irra hinaafamoo dhiiratu irra hinaafaa gaafii jalqaba isaati. Sagantaan keenya guyyaadhaa dhiira moo dubartiitu irra hinaafaadha. Kanumaafuyyuu eenyutu hinaafaa koottaa shamarranis koottaa dhiirris dubbii kanammoo wajjumaan haa ilaallu jedha. Weelluu kana booda walitti deebina. Sanyi muka walirri kana bidda kataate biqiltee akkamiin muka guddaa wamakee galeessa biqiluu keleen gaddaa adaamii meeqa boo'ee qilxuu meeqa. Akkuma dhagahaa jirtan kanatti keessumaanuyyuu jaalalli tun beektanii qooda rabbiiti. Jaalalli qooda rabbiiti garuu haa ta'u hinaaffaan dubartii tan akkamiiti dubartiin waan akkamii hinaafti akkuma kanaan ammoo dhiirri hoo waan akkamii hinaafa jennee laaluun akkaan gaariidha jechuudha. Hinaaffaa namni hinaaffaa hamaa irra qabu yookiin ammoo hinaaffaa dafee namni hinaafu dubartiidha. Dhugaa dubbachuuf dubartiidha. Garuu hinaaffaa hamaa namni qabu ammoo hinaaffaa badaa namni qabu ammoo dhiira jechuudha. Nulachuu yookiin ammoo dhiirris hinaaffaa ni qaba dubartiinis hinaaffaa hin qabdi jechuudha. Kanaaf ammoo sagantaa kana keessatti guyyaa har'aa dubartii yookiin ammoo hinaaffaa dhiiraatis ilaalla. Mee hinaaffaa dhiirotaa keessaa kan guyyaa har'aa laallu keessan sagantaa keenyatti aanu keessatti hinaaffaa dubartiin qabduu fi rakkoon dubartiin irratti itti hinaaftullee kan waliin laallu ta'a. Guyyaa har'aa garuu mee kan dhiiraatiin haa eegallu jechuudha. Dhiironni tokko akkana jechuudhaan eegalan shamarri tokko yoo ani nama wajjin dubbadhu yookiin jaalala keessatti natti hinaafaa yookiin na shakkaa sababa na shakkuuf jecha an jaalala isaa dhiisee jechuudhaan jalqabdi. Namni tokko dhiirri tokko dhugaadha. Namni gaafa dubartii takka jaalatu yookiin gaafa jaalatee yookiin haadha manaa isaa taatee wajjin jiraatu dhiira tokko wajjin arguu hin barbaadu. Akkuma kanaan ammoo dhiira wajjin arguu qofa osoo hin taane sagalee ishees mootuyyuu akka bareechistee yookiin dhiira wajjin hin dubbanne barbaada. Maaliif barbaada? Dhiirri tokko yeroo ammaa kana keessatti keessumaanuyyuu jenereeshiniin ammaa kana keessatti waan baay'ee nama dinqisiisu yookiin waan baay'ee nama ajaa'ibu keessatti bilbilaan namoonni hedduun kan wal lolan namoonni hedduun keessumaanuyyuu kan yeroo ammaa kana keessatti jireenya ofii diiganillee sababa hinaaffaa irraa kaka'ee jecha kan namoonni jireenya ofii diigan hedduutu jira jechuudha. Kana yoo isin hin jedhu ammoo dhiironni hedduun fakkeenya isheen bilbilaan yookiin miseenjaran yookiin ammoo iimoodhaan yookiin ammoo waastaappiidhaan yookiin ammoo aadii bilbila harkaatiinis itti bilbilanii yoo dhiirri tokko wajjin haasa'ee yookiin ammoo wajjin haasa'aa jiru ka argu ta'e hin hinaafa. Yugguu hinaafuu kan ammoo eenyu wajjin haasoftaa eenyu wajjin taphatta ati nama dhiistee nama biraa jaalachaa jirta ka jedhu yeroo ammaa kana keessatti sababa amma bilbila wajjin haasamuuf jecha isheedhaan wal dhabaa jechuudha. Sababni kun ammootuyyuu keessumaanuyyuu wanni isheen wajjin haasoftu kun dubartii ta'uu yookiin dhiira ta'uu addaanis waan beekus tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu sababa ishee jaalachuuf jecha waan jaalala ishee irraa qabu kun ammoo amma jaalala ishee kana hir'isaa deema. Jaalala ishee qabu kana hir'isaa deema yookiin garaa isaa keessatti jibbatu
dhufaa adeemaa jechuudha. Yeroo hedduu yookiin isheen ebaluun wajjin haasa'a maqaa shamarranii itti kaastee yookiin ammoo tuyyuu karaa shamarraniitti dabsitee ebaluutu na wajjin haasa'a jira yookiin ammoo ebaluu wajjin haasa'a jira siin jechuullee dandeetti jechuudha. Waan kana ammoo dhiironni hedduun keenya amannamoo hin amannu yookiin na sobdeetii akkas jechaa jirti jedhaa jechuudha. Akkuma kanaan ammoo mammaakni Oromoo tokkollee yoo dubbatu haati hattu ilmoo hin amantu jedha. Kanumaafuyyuu innis waan yookiin nama wajjin bilbilaan haasawee ebaluu jedhee yookiin shamara dhiira tokko maqaa dhahee bira dabarfatu jecha isii shakkaa jechuudha. Kanaafuu namoonni hedduun sababa hinaaffaa yookiin ammoo hinaafaatiif namni jalqabarraa gargar bahuun hedduumminaa yeroo ammaa kana akka mul'atu sababa hinaaffaa yookiin ammoo sababa jaalala isheerraa dhabee osoo hin taane osoo jaalala isheerraa qabu sababa bilbilaa kanaaf namoonni hedduun wal dhabanii jechuudha. Lama hinaaffaan dhiiraa immoo yeroo baay'ee hinaaffaan dhiiraa baay'ee hamaa ta'uun isaa keessumaanuyyuu hinaaffaan dhiiraa hanga lubbuu wal baasuu yookiin ammoo hanga lubbuu wal balleessuttis kan gahudha jechuudha. Kamtoora guddaadha jennee dubartiirra hinaaffaa hamaa akka qabu dhugaa dubbachuuf hinaaffaa hamaa hanga lubbuu ajjeechaatti kan gahu hinaaffaa dhiiraati. Kana keessatti ammoo hinaaffaa dhiiraa keessa jalqabni maalidha haa jennu. Dhiirri tokko gaafa ammoo dubartii tokko yookiin ammoo dubartii jaalatu tokko dhiira biraa wajjin arge isillee ajjeesee isallee ajjeesuu filata. Namoota hedduu keessaa isa kanadha. Namoota hedduu keessatti carraa kana osoo ati majaartii ta'e nama tokko wajjin argite maal gochuu feeta jettee osoo nama tokko gaafatte dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun isillee ajjeese isallee ajjeesa jira. Garuu akka shariyaa rabbiitti soo ta'e immoo namoonni kunniin lamaan gaafa wal quunnaman yookiin ammoo jaartii ta'e irratti nama tokko gaafa argite maal godhuu qabda akka jedhutu jira. Quraana keessatti illee waan kaametu yookiin haddiin yookiin ammoo adabbiin itti kaamee fi adabbii isii kaa'utu jira jechuudha. Kanumaafuu kan quraanaa keessa hin seenne. Garuu yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun kan ittiin jiraataa jiru keessatti jaalala keessatti namoonni hedduu hinaafu yookiin hinaaffaa hamaa namni hinaafu dhiiraa jechuudha. Kanaafuu hinaaffaan dhiiraa hanga xumura lubbuu nama balleessuu yookiin lubbuu balleessuttis kan geessu isa kana jechuudha. Maaliif hinaafa dubartiin keenya immoo akkamitti of eeguu qabdi yookiin ammoo namoonni hedduun dubartiin keenya yookiin dhiira tokko wajjin osoo karaa deemtu yookiin osoo karaarraa dhufaa jirtu dhiira tokkoon gaafa wal agartee nagaa wal gaafachuun kee hin oolu. Maaliif nama san beekta waan ta'eef jechuudha. Waan beektuuf nama san gaafattu. Dhiirri hedduun garuu nagaa gaafachuu yookiin ishee sun dubbachuu ishii sanu yookiin dhiira sanii dubbachuu sanuyyuu namoonni hedduun keessaa ni hinaafa. Kanumaafuyyuu maal godhuu qaba? Jaalala kana keessatti nama hinaafu kana akkamitti horachuu danda'a? Yookiin ammoo jireenya kiyya kana isa wajjin akkamitti itti fufee rakkoo kana bira dabruu danda'a jettanii of gaafachuu dandeettanii jechuudha. Haala rakkoo kana ittiin furachuu dandeettu yookaan ammoo siisteemni rakkoo kana biraan dabrsuu dandeetti. Hinaaffaa isaa kana akkamitti hir'isuu dandeenya yookiin hinaaffaa dhiiraa kana ammoo akkamitti salphisuu dandeenya jettee of gaafatta. Namoonni hedduun rakkoo hedduu kanaan kan cinqamantu jira jechuudha. Ani si wajjin gubachuu mannaa yookiin ammoo si argee yookiin ammoo rakkoo kee kanaan akkasumaan jechaa keetti oolurra sinfuun hin fedhu namoonni jedhanii yookiin ammoo bultii ofii kana harcaasanii yookiin bittinsan hedduutu jira jechuudha. Kanumaafuyyuu du'aa dubartoota keenya dubartoonni keenya yookiin horiirri dhiiraa keenya marree hinaaffaan kun nurra jirti moo nurra hin jirtu dubbiin dhugaa ta namoota naamiti. Namoonni hedduun gaafa jaartii ta'e wajjin nama biraa wajjin argite lubbuu nama sanii baasuu filattaa jechuudha yookiin ammoo intala san jibbitaa jechuudha. Gaafa ishee jibbuu eegaltu ammoo jiruu kee keessatti yookiin jaalala keessatti gammachuun akka hin jirretu mul'ataa jechuudha. Kanumaafuyyuu si wajjin carraa yookiin ammoo koof qabuurra si wajjin yookiin ati durriyyee yookiin ammoo maal jedhee arrabsuurra hanga kanarra siin gargar bahee jiraachuu naa wayyaa jechuudhaan filatti jechuudha. Sagantaan keenya guyyaa haddaa akkana fakkaata. Eeyyee sagantaa keenya itti aansuun ammoo dubartiin ammootuyyuu jaalala keessatti erga jaalattee booda dubartitu dhiiraan irra yookiin sin fedhu jedhaan immoo dhiiratu irra dubartiin sin fedhu jedhaadha. Kaadhaa kana sagantaan keenya kaarraa kalaallu jechuudha. Kan itti aanu ammoo guyyaa boruu yookiin ammoo sagantaa torbaanii keessatti keessumaa dubartiin ammoo maali naafti hinaaffaan dubartii hoo maali kan jedhullee kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kanumaafuu warroonni dubartootaas rakkoo keessanii fi akkuma kanaan hinaaffaan keessan maal akka ta'e guyyaa sanitti torbee keessatti nu eeggadha. Har'a immoo dubartiidha moo dhiiratu irra sin fedhu yookiin ammoo sin barbaadu jedhaanii kan jedhu yookiin dursee jaalalaaf qayyii kaardii yookiin ammoo waraqaa diimaa kennaa fi ka jedhudha karraa kana laalu. Yeroo baay'ee dubartoota moo dhiiratu waan kana akka godha jedhu yeroo baay'ee afummoo yeroo namoonni hedduun kan dubartii sin barbaadu kan jedhuun dhiiratudha. Garuu ammoo carraa akka inni sin barbaadu jedhuunii kana kennuu fi dubartootaa jechuudha.
isheen akka inni hin feene gaafa taate dhiirri tokko immoo tokko sin barbaadu jedhan. Gaafa immoo isheen akka inni fedhuuf yookiin immoo yaada isaatiif yookiin immoo karoora isaa jala deemte dhiirri tokko lafaa ka'ee dubartii tokkoon sin barbaadu hin jedhuuni jechuudha. Dubartoonni hedduun garuu yeroo baay'ee dhiiraan sin barbaadu anis sin fedhu jechuun hedduun isaanii dubartootarraa mul'ata jechuudha. Deebiin kun maaliif yoo jettan dubartoonni hedduun osoo jaalala keessa jiraatanuu yookiin immoo dubartii takka wajjinis yoo argan yookiin gaafa isa shakkan an dubbii makee kana hin fedhu jecha jedhurraa eegalte jecha sin fedhu kana kan eegalu dubartiidha jechuudha. Kanaafuu bal'inna isaas ammoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Dubartoonni maal rakkatanii yookiin rakkoo akkamii yoo qunname dhiiraan yookiin yeroo hedduu sin fedhu jedhani. Dubartoonni yeroo baay'ee jecha sin fedhu kana afaan irratti hin deeman yookiin ammoo yeroo hedduu afaan itti dhufaaf. Maaliif jennaan namoonni hedduun gaafa dubbisanis jaalala kee hin qabu yookiin hin fedhu jechuudha eegalani jechuudha. Namni akkuma baratetti oola. Namni akkuma jedhan Oromoon gaafa mammaaku jabbiinis gaafa harree wajjin oolte dhufuu baratti jedha. Kanumaafuyyuu namni hedduun namoota hedduu keessa gaafa oolu jecha deebii yookiin abbootuyyuu hin fedhu jecha jedhu keessa waan ooltuuf yookiin waan dubbachaa ooltuuf jecha kana daftee dhiyeessiti jechuudha. Kanumaafuu dhiiraan sin fedhu namni jedhuun dubartiitu heddummeessa. Haaluma kanaan ammoo sagantaan keenya guyyaa hadhaa keessumaan isin ittiin dheeressu deebii keenya hinaaffaa dubartootaa hoo akkam jira kan jedhu dubartootiin ammoo maal fa'aa hinaafan kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a sagantaa biraa keessatti horaa bulaa deebina. Sagantaan keenya har'aa kanumaan goolabna. OMT jechuun yoo barreessitan YouTube channel keenya ni argattan. Nu hordofaa sagantaa torbaan irratti kottaa hirmaadhaa dambalii jaalalaa xumura hin qabu. Jaalallammoo akkuma beekamutti kennaa waaqaati. Kottaa hirmaadhaa yaada keessan barreessaa koomantii irratti hirmaadhaa koomantii keessanii fi akkuma kana keessaan barreessitanii argachuu dandeettan. Horaa bulaa. ولا برو قلبي نفوته ولا برو قلبي نفوته اجدنو سر النبوته ما انت لا تبربر لبينا قجون جلك بمار الكن قرصان ما انت لا تبربر لبينا قجون جلك بمار الكن قرصان